Hedduun keessan gaaffii gaafattanii gaaffii koyyom deebistaa yoomnatti dubbatti kan koyyom deebii argataa jettanii kan na eeggatan viidiyoo kana laayikii gochuun otoo jalqabdaanii baay'ee tokko carraa qabeeyyii taatu anumatu isiniin jedhe erga laayikii gootanii booda haga xumuraatti viidiyoo kana turtii kan gootan yoo ta'e waan dubbattan waan hojjettan waan yaaltanii gochuun hundumaatti akkasiin milkooftan waan hin beekuuf laayikii gochuun eegalaa akkasuma namoonni tokko tokko argitanii kan argine too beektanii kan beekne too dhageessanii kan dhageenya warri taatan isin ofii naguma. Ijoolleen nyaata waaman ergaa seetee diddii jedhan ofirratti ni baay'ina. Bakka jirtanitti nageenyi ni baatu. Faamilii gabee qabsaalii jira galata waaqaa bakka jiraattan nagaa taatan jetta. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftan yoo jiraatan sabiskiraayib gochuun miseensa chaanaala kanaa ta'a. Akkasuma viidiyoo laayikii gochuun keessan baay'ee bareedanaaf illee isin viidiyoo ilaaltanii isin fayyada. Anammoo laayikii keessan tuna fayyada. Akkasuma immoo isaa ijoolleen tokko tokko kan hin beekne barsiisuu hubachiisuun rakkina cubbuu illee hin qabu waan ta'eef viidiyoo ilaalee miti yoo laayikiin godhiinis laayikii godhes dhiisis rakkoo maal qaba kan jettan jiraachuu dandeessu. Sababni isaa hiika laayikii yookaan immoo faayidaa laayikii kan hin beekne yoo jiraatan laayikiin keessan anaan baay'ee tokko na fayyada. Isiniin immoo viidiyoo haga xumuraatti ilaaltanii xumuruu fi itti fayyadamuun keessan baay'ee isin fayyada. Isin fayyadii na fayyadanii wal fayyanni wal jabeessu wal guddisuun aadaa keenya amala keenya haa ta'u isiniin jechuuti barbaadeen uummata qaalii uummata jaalalaa warri sabiskiraabii laayikii akkasumallee viidiyoo koo daawwachaa jirtan koomentii keessan hundumaaf immoo baay'ee galatooma ulfaadha jecha gara viidiyoo guyyaa irraatti gaafan darbu akkuma gubbaa irratti argitanii guyyaa irraa kana rifeensi antuuta bishaan keessa buute wayii waan cuccufamte wayii tokko na fakkaata. Baay'ee rifeensi koo qaalluu wayii waanuma qabu manfasii wayii kaameraa harka isaarra jiru ta'ee ilaallata ta'e maal akka ta'e naa galaan jiru tokko anumayyuu gaaffii natti ta'a. Maaliif beektu miicee guyyaa 2 guyyaa 3 gaafa guyyaa 4 naguma isaatii yaaduma hiikee fileetiin bakka isaatti deebisaa jechuudha. Gaafa torban isaa yookaan guyyaa miicamu gaafa ga'u garuu hin ajajamu akka kanaatti cafan farfarfarra jedhee baay'ee tokko nama jibbisiisa. Namni kamuu gaafa hojjetu kaameraa duuba waan baay'eetu jira. Kaameraa irratti garuu haguma ta'e muraasuma isaa kan mul'isu as gubbaa irratti gaafa laaltan ni bareeda. Lallaafaadha haala kanaan jira kan kee uumamaa ni bareeda. Warri jettanii teenkiyuu yaada keessan na fudhadha garuu wanti dhamaatii lifaatii malee firii gaarii argamsiisu dadhabbii malee waan gaarii namaaf kenne tokkollee hin jiru. Akkuma kan keessanii goggogaa gardaadha. Sagalee kan qabu akka goondaa kan iyyuu rifeensa akkasiin qaba. Haa ta'u malee inni kunis kennaadha galata waaqayyoo jecha. Guyyaa har'aa kana kun akkuma argitan quxuxuriidhaan jira. Har'a kana guyyaatti miicuu ture. Guyyaan isaa kaleessa darbee kaleessa sababa hojiitti biizii ta'eef nuti waan tokko hin godhin akkasumaan oolee har'aan gahee jira jechuudha. Har'a kana waqtii sa'aatii kana kan saateedhee ergan isaaf kennee kun akkuma argaa jirtanii hiikuuttan jira. Hiikee qibaatii otoo hin miicin dura fayyadamnu haala kamiin akka hojjetachuu tursiifachuu dandeenyu yeroo dheeraa akka nu turuu danda'u qibaatiin sunis immoo isaan faayidaa akkamii akka qabu maal akka nu fayyadu isiniin jedhee kanan hojjedhee viidiyoo gadi buutanii kan tures kan kaleessas ta'e kan boruu na hordofuutii dandeessu. Ani guutummaa guutuutti qabatamaati wanta nuuf hiikootti fayyadamu faayidaa isaa arge miidhaa isaa adda baasee beekee qimamoonni mana madaamii jirtan kun isin miidhaa hin godhiinaa kun immoo isin fayyadaa itti fayyadamaa kanaan isiniin jedhu keessaa tokko hedduun keessaan bishaan roosmerii itti fayyadamaa turreettanii roosmerii argaa lafarraa akka dadhabdanii ani immoo roosmerii bishaan isaa otoo hin taane ooyilii itti fayyadamuudhaan rifeensa keessan fooyyeffachuu fayyisuu fi wal'aannachuu rifeensa bareedaa hawwataa miidhagaa ta'e qabaachuu dandeessu kan isiniin jettu qimamiin keessan kebee qobsaalii dhaamsa simbiraan qaqqabsiistee jirti. Kun egaa akkuma argaa jirtanii amma kana hiikee xumuree haala kanaatiin ergan hiikee xumuree booda baay'ee bareeda fakkaata. Ani garuu baay'ee wayii rifeensa koo eesti shawariidhaan labbiin godhachuudha gaafa miicee ka'u dhumarratti. Kanaafuu hin lallaafaa jechuudha. Isinillee haala kanaatiin tokko osoo hin taane xiqqoo labbii ho'isuu dandeessu yookaan akkasitti rifeensi keessaan lallaafaa. Inni kan biraan icciitii lallaafina miidhagina isaa tokko baaziliiniidha. Baaziliiniin baay'ee na fayyadee jira. Innis maal akka ta'e dhumarra waliin dhaallaa agammaatti na wajjin jirtu jedheeti yaada. Kun egaa qibaatii kana akkamittiin akkan hojjedhe isinitti meetii ture viidiyoo gad darbitanii ilaaluu dandeessu. Zabana kana madaamiin mana jirtuufin akka kanaatti ofirraatii fataazana jechaatii jira. Qibaatiillee ala kanaan baay'isee hojjetadhee ol kaawwadhee kun ji'a 2 ol nagaa suuta xiqqeesseen itti fayyadama. Garuu kan na wajjin fayyadamtu hiriyaan koo kan na waliin hojjettu ni jirti. Isheen sinfinnaa baay'atti sinfinnaan mataa luka haga mataa
haga qeensa baallee ijaatti jira waan ta'eef qibaatiin fixxuu jechuudhaan haadha malee amajaajiin qibaatii torbaniini. Kun akkuma argaa jirtanii qodaa kanatti haala kanaan ergan irraa qoodadhee booda eessan deemaa gara rifeensa kootti dibachuu fi warri irraa miicamamoo irra oola jettan please Video sirriitti dhaggeeffadhaa. Video laaluu keessan irra immoo kan ani dubbadhu seeraan jalqaba. Haga xumuraatti olaaltan isinumatu fayyadama. Fooliin isaa foolii baay'ee badaa ta'e amma kana madaamiiwwan mana hin jirreef guyyaa har'aa kana sa'aatii tokko oli ofirra tursuu danda'a. Garuu yeroo kaan galgala sa'aatii riba kofaarraa kuteen daqiiqaa 30 ol ofirra tursee miicachuudha. Maaliif kan ittiin nama bira deeman kan ittiin nama bira darban miti barreetti cuuftanii kilaasii keessa yookiin beetii keessa tursiisuu qabdu. Sugaa akkuma argaa jirtanii amma kana dibachuuf hin deemaa na waliin jirtu na caqasaa na hubachaa jirtu gaaffiin deebii argachaa jira kan jedhutti yaada. Isarraa hafe kan ammoo isaa kunoo haala kanaatiin qadaadeetiin shaffaneetiin bakka isaatti deeffadhaa jechuudha. Seeraan qadaadee akkana jalaan dhangalaanii akka hin tabalaashaanii irra keessatti carqee uffiseetiin hidheetiin kaawwadhaa jechuudha. Waanuma kamiifuu yoo namni argees ta'e waanuma hundumaaf of eeggachuu xinniqqaaqeen dubartii beektuu ogeettii taatee qimamii taatee ta'uu qabdanii jechuudha. Kun maaliifi suni maaliifi kan jedhu osoo hin taane ahaa kana kanaaf akkas gootee suni kanaaf akkasii jettanii barumsa irraa fudhadhaa. Walitti ni naafina waliin tuffatiina dhugaa rabbi nama tuffatan irraa nama beekuudhaan irraatiyyuu kan waa baratan waan ta'eef waan akkasii of keessaa baasaatii kun maaliif akkas ta'e jettanii tokkoon shibaanan asirratti akshinii yookaan reakshinii godhu kun isin biratti barumsa isinii ta'uu qabaa jechuudha. Isinii qaleera miti amma kanaadha kanaatiin shaffanadheen bakkan kaawwadha. Ergan haala kanaan kaawwadhee booda gara dibachuutti nan deebi'a jechuudha. Ofirra zanaa fataayidha. Shaashambaadha. Cinqasiisaa qimamoonni haguma jiraatantu jiruudha dhibban jiraatanii guyyaan har'aa gaddites gammaddes chaalenjii ta'es akkuma dabarsiteetti si qabama malee har'a toosittiin toliin dabarsitee dhamee borora deebi'ee herregatti wanti si dabalamu tokko hin jiru. Kanaafuu akkuma jiraatan haguma jiraatan bakkuma jiraatantu jireenya waan ta'eefuu fata zanaa jedhaa isiniin jechuu barbaadeenii kun akkuma argaa jirtanii amma kana bakka lamatti qoodee garam gochuuf deemtii jechuun keessan oolu ani waliin jira hin socho'ina hin deemina lukan kaasinaa qalbiin keessan sanumaanii haa jirru isiniin jedha. Amma kana maal gochuufi dibachuuf rifeensi koo ni buqqaane ciccita caccabaa dadhabaa karkaasa talkaarra qabaadhu waanuma kamiifuu akkasumallee rifeensa haphateedhaa fi guutummaa guutuutti torbanitti akka kanan chaalenjii gootee obsaan kan itti fayyadamtu yoo ta'e dubartiin obsa hin qabne hin taatu qimamoota obsa qabaadhaa sin maaliif nuti uumamumaan iyyuu isaa waan nuti akka nuti dandeenyu waan beekuu fi waaqumtiyyuu uumamamti keenya iyyuu chaalenjii baay'ee nurra kaa'ee jira yeroo nutti ulfaatus qaba garuu namni obsa qabu namni taragaaqaa tasgabbaa'anii waan inni keessan darbin hin jiru waan ta'eef hojii ooltanii dhuftanii kilaasii keessan seentanii yeroo of daddarbatan yeroo of gaffaatanii kan kunatti haafuu rifeensi koo haafuu jettanii abdii keessan tariyyuu maanirra godhachuu dandeessu kan ofitti hamaan dhufiin jedhanii kan ofii kennamaa fakkaatu hin jiru waan ta'eef akkas gochuun qabdani namni rifeensa gaarii rifeensa bareedaa hawwataa fi miidhagaa qabaachuu barbaadu tokkoffaa nama obsa qabu. Nama tasgabbaa taragaaqaa ta'e akkasumarraan isinitti motii barbaada maaliif namni obsa hin qabne waa baay'ee miidhuu balleessuu diiguu danda'a waan ta'eef balleessituun ta'inaa dubartii obsa qabdu dubartii taragaaqaatu hubattuu ogeettii kaametti taate dandeessuu gorsituu dhageessuu fi dhageessistuu taate ta'uu qabdu jechuudha. Jireenya keessan borii keessatti maaliif boruu warri mana dhaabdan ni beektu warri mana dhaabne immoo jiraachuu dandeessu waan ta'eef achi keessatti illee wantoonni barbaachisan keessaa tokko dubartii ogeettii taate ta'uu qabna waan ta'eef mana dhaabanii immoo luka dhaabuun hin jiru wanti hundumtuu bakka isaatti nama barbaachisa. Wanti isin akka qalliitti akka salphaatti ilaaltanii darbitan kun borotoo gaafa akkasitti itti fayyadameera ta'e toon gadi taa'eera ta'e toon obseera ta'e toon maal godheera ta'e jechuurra jireenya dhala nama kamii keessaa iyyuu isaa gaabbiin dhibamu garuu yeroo hundumaa gaabbu yeroo hundumaa dogoggoru yeroo hundumaa balleessu yeroo hundumaa mancaastuu balleessituu ta'uuni gaariidhee yaaduu takkaa dhufuun namummaa lama dhufuun harrummaa jedha oromoon gaafa mammaakuu dogoggora ofirraa barachuu sirreessuun bakka itti deebisuun fooyyessuun amaleeffannaa haa ta'u isiniin jechuu fi kun akkuma argaa jirtanii amma kana xumuruutti gara xumuraatti jira haaluma argaartan kanaan sirriitti walirraati bakka lamattiiree bakka lamarraa afuriittiiree haala kanaanii jalqabaa gadhumaa rifeensa dheeraa jajjabaata gardaaddaa qabaadhu haaluma argitan kanaatiin erga itti deebdanii masaajii mastiraajii gootanii lallaaffistanii yeroo akkasii kana filuun qabdanii
yeroo hundumaa filuu miti. Yeroo filtusii, yeroo miicusii, yeroo miicinisii gogaasatti asas kan filtudha yoo ta'e rifeensi keessumaatii bahaa deemaa jechuudha. Rifeensi keenya immoo tokkoon shayyuu gatii qabdi. Nama beeku nama hubatee nama galeefiif kaan immoo gama dhaabatee gamatti akka wadaroo yookaan akka gamadii finyoo gamatti yoo harkiste adeemsa keessaa xiinsammuu keerratti yoo dhiibbaa geessisuu danda'a waan ta'eef of eeggadhu abiibti taragaa ka'e. Bakka itti deemtu hin jiru asuma addunyaa kanarra jirtan ma jirti waan ta'eef kun egaa akkuma argitanii amma kanaa xumureetiin haala kanaatiin gaa'is sagaleen koo akkamii garuu har'a irribaatee akkuma ka'een jechuudha. Galata waaqaa zabana kana madaamanii jirtu isiniin jedheeraa bari waanuma gochaa jiru iyyuu hin beeku. Kanaaf akkuma ka'eetiin wala qursii walami isaan jennee asuma viidiyoo irratti ba'ee jechuudha. Amma kana bakka lamatti hiree gongonee jira yookaan shurrubbaa bakka lamatti hireetii jira. Amma kanatti aansee fiistaalitti carraan kanatti aanu uffata miicuu tokkos waan hin qabu. Amma sa'aatii tokko ofirra tursa jechuudha. Har'a sa'aatii tokko amma tursutti uffata koo nan miiccadha nan tokko fadha. Hojii koo xumuree achii booda imalli koo gara shinti beetii maal gochuuf miicuuf. Video isinitti dheeressu yeroo miicuu nagaa. Bashaashatti waan isin gootan agarreerra. Ana obboleessan keenan du'aara. Aggaarotti waan isin gootan agarreerra. Daankoon eegaa jira. Finfinneetti waan isin godhaa jirtan argaa jirra. Aduddeen eegaa jira. Hospitaalli hin jiru. Manichi muka jaban qabu. Karaan hin jiru. Lagalachi naan taane. Bishaanni hin jiru. Halkan irraa geessee kudhanii keeshaa horii gala. Uummanni keenya nagaan qabu. Manichi muka jaban qabu. Komiin bashaashatti waan isin gootan agarreerra. Ana obboleessan keenan du'aara. Aggaarotti waan isin gootan agarreerra. Daankoon eegaa jira. Finfinneetti waan isin godhaa jirtan argaa jirra. Aduddeen eegaa jira. Hospitaalli hin jiru. Manichi muka jaban qabu. Karaan hin jiru. Lagalachi naan taane. Bishaanni hin jiru. Halkan irraa geessee kudhanii keeshaa horii gala. Uummanni keenya nagaan qabu. Manichi muka jaban qabu.